Abaaboon daraaree birraan ni bari'e. Baga bara haaraatiif nagaan isin ga'e. Barri Maatiyos kun 2013 kan nagaaf kan jaalalaa akka isiniif ta'u Dungoo Miidiyaa isinii hawwiti. Fulbaana tokkoo hanga 3 Bara 2013 guyyaa saaqiinsa yookaanis eebba Dungoo Miidiyaati. Bacaqi gannaa ni darbee birraan ni barraaqe. Dungoo Miidiyaa kan Ortodoks Tawaahidoo. Ayyaana gaarii. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. ዘሰበከ ዮሐንስ ዘሰበከ ዮሐንስ hojii keessan isa gaarii ilaalanii Waaqayyo keessan isa samii akka kabajan ifni keessan nama hunda biratti haa ifu. Wangeela Maatewos boqonnaa 5:16. Abbootiin luboonni, maanguddoon, harmeewwan, shamarran, dargaggoon, daa'imman, maatiin Waaqayyoo hundi keessan bakkuma jirtanitti nagaan Waaqayyoo hunda keessan wajjin haa ta'u. Durdurummaaf dhuma kan hin qabne Waaqni abbootii keenyaa, Waaqni keenyas, Waaqni kaleessaa, Waaqni har'aas, Waaqni gara fuulduraas hanga bara baraatti kan jiraatu, humna isaatiin cimaa, hojii isaatiin guddaa, gorsa isaatiinis beekaa kan ta'e, hundarra bulee kan jiraatu, qaama keenya kabajee, laphee keenya qulqulleessee, nagaaf fayyinaan nu eegee, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e, guyyaa har'aas, ifa har'aas akka ilaallu kan nu taasise, maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Nu gidduutti argamee sagalee isaa akka nu barsiisu, akka nu gorsu, akka nu eebbisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Hojii keessan isa gaarii arganii Waaqayyo keessan isa samii akka galateeffatan, akka kabajan, ifni keessan nama fuulduratti haa ifu. Jecha kana kan dubbate Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos. Hojiin gaarii ifa, hojiin gaarii aduudha. Namni hojii gaarii yoo hojjate kan galateeffamu hojii gaarii sana kan hojjechisiise Waaqayyodha.
yoo nuti waan gaarii hojjenne kan galateeffamu abbaa keenya isa samiiti, waaqayyo keenya isa samiiti. Nuti yoo waan gaarii hojjenne, yoo nuti ifaan deddeebine, namoota isaan kaanii waan gaarii yoo hojjenneef deddeebni keenya gaarii yoo ta'e, amantaa keenya eegnee amantaa keenya keessatti immoo hojii gaariitiin yoo deddeebine, waaqayyo keenya nu bira darbee eebbi nurra darbee waaqayyo keenya illee akka galateeffamu ni taasisna jechuudha. Amantaan hojii hin qabne kobaashee akka nama hin fayyisne ni beekama. Hojiin amantaa hin qabnes immoo kobaashee akka nama hin fayyisne ni beekama. Amantaan hojii wajjin, hojiin immoo amantaa wajjin. Hojii jechuun immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate hojii gaariiti. Hojii gaarii jechuun maa inni? Hojii adda addaa jira. Hojiin nama gammachiisu jira. Hojiin waaqayyo gammachiisu jira. Hojiin nama gaddisiisu jira. Hojiin waaqayyo gaddisiisus jira. Lafa kana irratti wanti hin hojjetamne hin jiru. Hojiin yakkaa jira. Hojiin gidiraa jira. Hojiin gaarii jira. Hojiin nagaa jira. Hojiin gaddaa jira. Hojiin gammachuu jira. Hojiin nama kuffisu jira. Hojiin nama kaasus jira. Hojiin nama gaddisiisu jira. Hojiin nama gammachiisus jira. Hojiin nama quubsu jira. Hojiin nama beelessus jira. Lafa kana irratti, addunyaa kana irratti wanti hin hojjetamne hin jiru. Garuu kana keessaa nuti ajajamne, ajajni nuuf laatame hojii akkamiiti? Hojii ifaa, hojii nagaa, hojii gaarii, hojii waaqayyo jaalatu, hojii nama gammachisiisu, hojii kan kufe kaasu, hojii kan dhabeef kennu, hojii gaariitu nurraa eegama. Keessumattuu barri dabarsine kun barri 2012 waan baay'ee kan ittiin agarreedha. Gaddas argineerra, gammachuus argineerra, kufneerra, kaaneerras, dhabneerra, arganneerras, deemneerra, deebineerras, hunda ittiin argineerra. Keessumattuu immoo amantaa keenyaan kan ka'e yeroo itti gaddine hin irraanfannu. Obboloonni keenya hojii gidiraa waan hojjetaniif, namoonni gidiraarra oolan, namoonni namas waaqayyos gaddisiisan waan gidiraa hojjetaniif, keessumattuu irruma jireessa amantaa keenya irratti akkasumattis hordoftoota amantaa keenya irratti gidiraa taasifame yoomiyyuu hin irraanfannu. Haa ta'u malee barri amma qabanne, barri haaraa kun hojii gaarii akka ittiin hojjannee hundi keenya iyyuu warri gidiraarra turan illee laphee isaaniitti deebi'anii sammuu isaanii jijjiiranii tasgabbaanii waan gaariitti deebi'anii isaanis waan gaariitti deebi'uu isaaniitiin waaqayyoon namoonni akka galateeffatan, namoonni gidiraarra, namoonni yakkarra oolan guyyaas, halkanis, ganamas, galgalas yakkaaf gidiraa namoonni yaadan hundi laphee isaaniif sammuu isaaniitti deebi'anii, ofitti deebi'anii tasgabbaanii
waan gaarii hojjetanii, waan gaarii dhageessisanii, waan gaarii agarsiisanii yeroo haaraa kana haaraa akka ta'etti yommuu qabannu gammachuudhaan akkuma qabannetti yommuu xumurrus bara gammachuuti jennee gammachuudhaan akka xumurru kaleessa gidiraarra warri jiraatan waan gaariitti deebi'anii arguu ni barbaanna. Waaqayyo laphee isaanii deebisee sammuu isaanii jijjiiree qalbii jijjiirrannaa argatanii laphee isaaniitti deebi'anii namas waaqayyoonis akka gammachiisan fedhii keenya eeyyama waaqayyo immoo nuuf haa ta'u. Nutis akkanumatti hojii gaarii nurraa eegama. Ammarraatti sanyiidhaan wal qoodnee, qooqaan wal qoodnee, siyaasaan wal qoodnee, adda adda baanee, amantaadhaan wal qoodnee, gargar baanee, wal dhabnee, wal gaddisiisnee yeroo dabarsineerra. Har'a garuu hundi keenya laphee keenyatti deebinee kaleessa gidiraarra warri turre har'a hojii gaariitti deebinee hojii waaqayyoon gammachiisu hojjechuudhaan nuti eebbifamnee namoonni immoo waaqayyo keenya galateeffatanii hojii ifaa akka hojjan. Hojiin gidiraa dukkana, hojiin gidiraa cubbuudha, nama gaddisiisuudha, dhiiga dhangalaasuudha, waaqayyos gaddisiisuudha. Hojiin ifaa immoo hojii nagaa, hojii gaarii, hojii nama gammachiisu, hojii waaqayyoon gammachiisu waan ta'eef hojiin keenya hundi bara haaraa kana irratti ifa ta'uu qaba. Ifaan deddeebi'uu qabna. Wal ilaaluu qabna. Wal dhaggeeffachuu qabna. Waliin mari'achuu qabna. Tasgabbaa'uu qabna. Wal ilaaluu qabna. Kuma kan jiraatu hin jiru. Hanga bara baraatti kan jiraatu hin jiru. Jireenyi lafa kanarraa, jireenya addunyaa kanarraa hanga bara baraatti akka hin taane hundi keenya iyyuu ni beekna. Biyyi keenya as akka hin taane hundi keenya iyyuu ni beekna. Akka amantaa keenyaatti biyyi keenya samiirra jedha macaafni keenya. Sanyiidhaan wal qooduun bakka hin jirre, qooqaan wal qooduun bakka hin jirre, siyaasaan rakkachuun bakka hin jirre, jabaan cimaan laafaa kuffisuu kan ittiin hin dandeenye, kan qabu isa dhabe itti dhiibuun kan ittiin hin danda'amne, bakka gammachuun duwwaa itti argamu biyyi keenya samiirra jedha macaafni. Biyyi keenya samiirra ennaa jedhamu lafarratti addunyaa kanarratti biyya hin qabnu jechuu keenya miti. Biyyi itti jiraannu biyya keenya, biyyi itti dhalanne biyya keenya. Addunyaa kanarratti biyya biraa hin qabnu, lafa kanarratti biyya biraa hin qabnu. Garuu addunyaa kanaan alammoo biyyi keenya samiirratti jechuudha. Addunyaa kanarratti waan baay'eetu jira. Samiirra garuu biyya keenya ishee samiirraatti garuu wal qooduunis hin jiru, dhabuunis hin jiru, gadduunis hin jiru, xinnaan hin jiru, guddaan hin jiru, furdaan hin jiru, qallaan hin jiru, dheeraan hin jiru, gabaabaan hin jiru. Abbaan qabeenyaa hin jiru, hiyyeessis hin jiru. Hundi keenya tokko taanee gurraachi hin jiru, diimaan hin jiru. Kanaan wal qooduun hin jiru. Yaarni addunyaa kanaa hin jiru samiirra. Biyyi keenya isheen samii biyya gammachuu, lapheedhaan kan hin yaadamne, ijaan kan hin argamne. Ammarraatti eenyumtuu ijaan arguu kan hin dandeenye, gurraanis kan hin dhaga'amne biyya gammachuu qabna. Ishee ilaaluudhaaf, biyya sana keessa jiraachuudhaaf har'a hojii gaarii qabaachuu baannaan biyya keenya ishee samii ilaaluu hin dandeenyu. Biyya keenya ishii gammachuu
ishee samiirraa keessa jiraachuudhaaf har'a hojii gaariin nurraa eegama. Hojii ifaa qabaachuu baannaan biyya keenya ishee samii ishee gammachuu ilaaluus hin dandeenyu, keessa jiraachuus hin dandeenyu. Kanaafuu hojii gaariitti deebi'uu barbaachisaa. Kan dhabee laachuu barbaachisaa. Kan beela'e laachuu, kan dheebote obaasuu barbaachisaa. Kan rakkate gargaaruu, kan kufe kaasuu, kan dogoggore sirreessuu barbaachisa. Hojii gaarii jechuun kana. Hojiin gaarii immoo kan hojjetamu har'a qofa miti, boru qofa miti, guyyaa tokko qofa miti, guyyaa lamas qofa miti. Hojii gaarii hojjechuun amma lubbuun keenya jirtutti hojii gaariirra, karaa gaariirra deddeebi'uu barbaachisa. Hojii gaarii hojjechuu barbaachisa. Yoo kana goone garuu eebba argachuu qofa osoo hin ta'in abbaa keenya isa samii. Kanaafuu bara qabanne kana, bara haaraa kana, bara 2013 har'a qabanneerraa bara nagaa nuu ta'ee, bara jaalalaa nuu ta'ee, waan gaarii hojjannee Waaqayyo keenyan namoonni illee hojii keenya isa gaarii arganii Waaqayyo keenyaan akka galateeffatan eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waan gaarii nu haa hojjechisiisu, karaa gaariirra nu haa deemsisu. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u. Biyya keenyas biyya nagaa nuuf haa taasisu. Ummata keenyas nagaaf jaalalaan, tokkummaan, tasgabbinaan nuuf haa jiraachisu. Hunda keenya nu haa eebbisu. Yeroo haaraa kana, yeroo ifaa nuuf haa taasisu. Yeroo gammachuu nuuf haa taasisu. Yeroo fayyinaa nuuf haa taasisu. Dhibee bara kana, dhibee bara kanaa, dhibee nutti dhufe kana addunyaa keenyarraa, biyya keenyarraa, ummata keenyarraa nuuf haa balleessu. Warra dhukkubsatanis nuuf haa fayyisu. Warra boqotanis nuuf haa maaru. Hunda keenyaaf nagaaf, jaalalaan, tokkummaan nu haa jiraachisu. Sanyiin osoo waliin qoodiin, siyaasaan osoo waliin qoodiin, amantaan osoo waliin qoodiin, waan adda addaatiin osoo waliin qoodiin, tasgabbinaan, wal ilaaluudhaan, obbolummaadhaan wal ilaallee akka waliin jiraan. Akkuma beekamu duungoon gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Duungoon qulqulloota Waaqayyooti. Duungoon wareegamtoota Waaqayyooti. Duungoon ergamoota Waaqayyooti. Kanaafuu miidiyaa kana irratti waan duungoo ta'e, seenaan qulqullootaa, seenaan wareegamtootaa, seenaan ergamootaa kan itti himamu, kan itti lallabamu waan ta'eef, akkasumattis bara dabarsine kana akka ta'ettuu dabarsine irraa barri amma qabanne, barri haaraa kun immoo bara diingoo akka nuu ta'u hawwuudhaan miidiyaa kana jennee moggaasnee har'a eebbisnee, guyyaa har'aa eebbisnee banneerraa miidiyaa kana warri dhaggeeffattan maatii Waaqayyo hundi keessan akka ittiin fayyadamtan ergaa keenya ni dabarsinaa. Miidiyaan kunis immoo ergaa gaarii namoonni, sabni Waaqayyo cubbuurraa gara gaariitti, hammeenyarraa, yakkarraa, gidiraarraa gara gaariitti, gara nagaatti kan ittiin deebi'an akka ta'u. Ergaan miidiyaa kanarraa darbu hundi
namoonni kan ittiin fayyadamanii waaqayyo isaanii wajjin waaqayyo isaaniitti kan ittiin deebi'anii qalbii kan ittiin jijjiirratan akka ta'u ergaa keenya ni dabarsinaa. Akka ittiin fayyadamtan miidiyaan kunis waan gaarii akka hojjetu isinis immoo waan gaariitiin akka ittiin fayyadamtan eeyyama waaqayyo nuuf haa ta'u. Waaqayyo hunda keessan sinaa eebbisu. Hojii keessanis warra miidiyaa kana irratti hojjettanis waan gaarii akka hojjettan, tajaajila gaarii akka tajaajiltan, waaqayyos namas kan gammachiisu, hojii waaqayyoon gammachiisu, hojii nama gammachiisu akka ittiin hojjettan, hojii namoota karaa waaqayyo irraa dogoggoran gara waaqayyootti kan deebisu akka hojjettan ergaa ni dabarsinaa. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Yeroo gammachuu nuuf haa taasisu. Ayyaana har'aa, ayyaana guyyaa har'aas, ayyaana eebbaa, ayyaana jaalalaa nuuf haa taasisu. Hunda keenyaaf nagaaf jaalalaaf tokkummaa nuuf haa kennu. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u. Waaqayyo biyya keenya eebbisu. Waaqayyo uummata keenya eebbisu. Waaqayyo amantaa keenya nuuf haa eegu. Waaqayyo saba keenya nuuf haa eegu. Daa'imman nuuf haa guddisu. Maanguddoo nuuf haa jajjabeessu. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Hojii keessan siniif haa eebbisu. Miidiyaa kanas nuuf haa eebbisu. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u. Waaqayyo sin haa eebbisu. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u. Ameen.